Yooyaa ammas yooyaa ilmaan ayyaama kan jirtan maraattu nageenya keenya ka waaqaa koorummaadhaa koonee raamatti sanaa dhaqqabu warra sanii bareef akka nu bultan warra sanii dhiheellee akka nu bultan salaamullaahi alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Ashabar kafuune nuuruu ariibuu qariibuu anaa dhufu warkabtu shaboo miidiyaa hundi keessanuu waqaaraas naatoo isaatiin arjummaa isaatiin رحمة ساتي ولين ذاتشا سيف قال لي ساها بايتو مكان ساها والفاتو والحمد لله رب العالمين. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته لديبني وندخل سنو بغانا قان لفتاني ايواق ومتين وبلس وان دبنو نميدكسي مريتين يلين ويبسي تبركين يلي واق وتوچن رب خاتماتين يلو وابريچو كلمة اللي قبنا نوهاقلو قبنا بيتي وان ديما جرو اللي أركي بيكي ولي أكيكي ولي أكيكي تلي ولي غالي على غالي اللي ربنا تاسو وكبت اللي قمنا نوهاقلو قمنا شريف شرالي چوبو درسي فقيسي في الأركي إجاقارة دوبا واغرتو قواتي والقبتي تعاي مريتي مردواتي شريفي شرافي چوبو راحف اللي ربنا تاسو ويلكم تشبو ميديون دخيسنو سجنتاتي نتارا رتجا بلينان قبتيلي أدادا الرتي والمرهنة تبيات انتكشو متاي سنينا ليه خلتي لانقرا إيران سين تبيا موتومان فيدرالا موتوما يرودا خطيقرايف عمري ديريشتف تكايس عمتوكا دبلتيفي أكامتي موتوما بيتي تيغرايف عمري دبلتا يچودان بارتين دبرسيون مفنا إساني إفساني جرا وانا ما جابسيسو فلنو نچتني غيفما خنجوغا تي بي ال اف خيسات نيرماتو سوغا موتوما فيدرالا اكا موتوما تي وني نيغورو دندو تكيتو هانا فكاتي يرو متخام جرو خلاف موتوما يرو خنيفي سبو دغرغا بوليتيكا سيتلمنت تي ديبودا سياسان بيتينيا غارا كونيسي يرو غاري ووما بيتي alternative ni brand jirre balale fatani yechoy odo ariho lachuni balale fatta yechoy botu mara jirtus umri amatoko sida bale ogate yo khunis rakota ate haye mande ni sa dume ya yani yo arhe ni ta hafi yechoy mali mande ni yetani tadasa waradala باتي مراسس دي مخلا خيست لوبا تشوي فلان نورتي ثلاث تبيات اگر وان براخون تانغا موتومان جيبوتي دا يرو جافاداف جارسي جيبوتي دا اسماعيل عمر گيل دا انجي فات دي جچودانغا بالي سوقاتي جرا ثلاث اگر براخون نه غرا ايران توغا دچانه إيران كيسة تيجا ولي قلت رأي سني جيب أوجل قبنتي غرا سمنا نساني مال فكات خجوتي سني جيب تدراتي مرين توني at least 2015 راجل قبه سندورا راجل قبه إلى 2015 تي مرمات جر إيران وجيني نغوشيشني تكاد جتين بيهو تيرابودا قبنه مو لولا اما لولا خنارتي تيسومتي رابودا تاني اوماني غغيفمته تانيس غاتا سويسرلاند غغيفمته توني تصدف فاداتاتي يچخيا امت كافي واخيستي ولي قاليو سدينوغا عملا ادادا قبدي تالي اومان يوفرنه تيسو برا اودو جرنيتيغا لوليتي بنامي اما تدبره اودو تيسو مرا جرني لوليتي بنامي تا سويسرلاند رالي اودو مرير جرني لوليتي بنامي سو تراتا نامو مري إرا سرناك عبدو إرا بيتي والفينك عبدو في لولين اللي رتنجا جيفم نيتشويا سو خواني غرسيسا إيران آمتا دبره أسينا سو أسين دودن دوني تراني يارو لما تراتنا وني دودان جبتو
beete dha'uu miti maqaa dha'uu sodaatanii jechuudha. Ibn Haasogaa jeedii dhaggeeffachuu itti aanaa pirezidaantii USA dha. Even though waliigaluullee baatan haa taatu ammoo afaan naamusaatiin dubbate jechuudha. Kabajaan numa jirti na fakkaatti yoo gaa'isanii hubattan hin beeku akka hubannaa keenyatti Iraan ija kaleetiin ilaalaan jirtu USA'n wanni guddoon gaajala sararachuu qabnu sani lola kana dura beektee fi lola kana booda afaan kabajaatiin hojjaa haasawanii isaa dhiirtudha taanii hojjaa haasawanii qondaala mootummaadhaa ol aanaa itti aanaa beektee Tiraampiin hojjaa haasawanii soga madaalli kamiinuu fudhannee mariin Iraan wajjin godhamte ta'arraa tanaatu ta Omaanii fi ta Switzerland san irra wayyaadhaa jennee amanna. Iraan gaa mariidhaaf jarri lachuu odoo gara marii dhufiin ejjennoo isaanii ibsanii turani. Ameerikaan qabxii 15 dhaleessitee turte marii kanaafi Iraan marii tanaaf qabxii 10 dhaleessite. Gaa ta 15 san dhiisaniiti ta Iraan fudhatanii ta Iraan irratti walii mari'achuudhaaf gaa walii galaniiti Islaamabaad dhufanii haasoo gaggeessanii. Gaa tanumarrattu gaa gaa ajandaa Iraaniin ta'uun kun fiisiika qaba jechuudha siyaasaa keessatti. Hayyee Iraanoo taraa tana marii kurna sanirraa maal faa qabattee dhiyaatte takkaaboo wanni isiin beektee irraan ka'u jettee maaliidha. Kurnan san cuunfaniiti bikka afur lafa kaayyatan tokko abbummaa keellaa amma beektee hulaa galaanaa Hormuz nuutu beektee abbaa itti ta'uu qabaadha. Lammaffaa lola nu jalqabne odoo mariirra jiru lola kana nu jalqabdanii qabeenyaaf lubbuu baddeef gumaa lubbuu baddeedhaatii fi beenyaa beektee qabeenyaaf nama miidhame isanirraa barbaannaadha. Sadaffaan haal duree tokko malee qabeenya keenya ka ammaan dura nurraa uggurtan amma saamtan nu deebisuu qabdanidha. Afuraffaatii fi maayyiin dhukaasa dhaabuun Lubnaan, Yaman fi Iraaq isaammachuu qabdidha. Maybe Falastiin kaasan immoo kaafne hin beeku ammoo waa'ee Lubnaan akka gaariitti jabeessanii irraa dubbatanii eega lolanii dhaabna jettan Israa'elis lola dhaabuu qabdidha. Waan afran kana gaa Iraan dhaleeffatte USA'n tokkotti hidhaatte waan 15 keessaa tokko irratti hafte Israa'eel waan Ameerikaan tokkittiin sanii waa'ee niwukileeraati. Gaa qabxiin isiin dhaleessite waa'ee niwukileeraati sa'a 20 takka hojjaa haasawanii amma mariituun gaggeeffamte marsaa 3 walitti deddeebi'anii jidduutti boqonnaa fudhatanii mari'achaa. Gaa mariituun adeemsa isii gubbarratti yeroo 12 ol gabbahee Trump dubbisee deebi'aa oguuta akkas forum ministeera dubbisee deebi'aa oguuta akkas defense ministeera dubbisee deebi'aa. Gaa jeediin kophaa isaa odoon taane gaa bal'inaan waan irra gaan jala mootummaadhaan gahaati akkasiin mariin gaggeeffamte. Marii tana keessa gaa jilli beektee qooda fudhate jeebiidhaa fi kaanis soddaa isaati kaanis dippiloomaatiidha. Sadeen kana waggaa fudhannee atiin jeediidhaatu irra immoo janumaan fakkaataa jechuudha. Gurbaan soddaa isaa sana immoo marii hunda keessattuu argamaa ture. Inni gaa dhiigaanis baqaadhaa fi mataadhaanu USA qofaa miti Israa'eel wajjin illee gaa hariiroo jabduu fi firummaa jabduu qaba.
So waan achitti deemaa jira Netanyahuun gara beektee soddaa Tiraampiin information argachuu danda'a.